ati gartee ummata keetii sagalee tahuu dhiiftee, ummata kee quba qabaachuu dhiiftee, ummata kee gartee dirmachuu dhiifteeti asii Iraanii fi gartee kanaa wajji wal fixxaa jechuudha. Garuu ummanni biyyaa dhumu jira. Ummanni keenya dhumu jira. Ummanni keenya dhumu jira. Ummanni keenya gartee nama sagalee ta'uuf dhabeeti kophaa isaanii dhumu jirani. Shayxaantichi wanni inni barbaadu kanaa jechuudha. Wanni inni barbaadu kana. Akka isin ajandaa birootiin qabamtan, akka isin ajandaa amantiitiin qabamtan, akka isin gartee ganaa kuun Israa'el ta'ee kuun maarree ta'ee ganaa wal fixxan akkasii jechuutti barbaadamu. Akkitti isinitti himan hin jiru. Akkitti isinitti himan hin jiru. Wanni goonu hin jirtu jechuudha. Mee dursa ta gartee Israa'el tanaa fi ta addunyaatu maali jirti? Akkuma beekamu Israa'elii fi gartee Iraan wal jalqabanii turani. Ameerikaan dhayxeeti bombii itti darbitee jedhaniiti amma iyyuu jiranii jechuudha. Mee dursa warshaan bakka bombii sun maali? Amma hayyoonni akka jechaa jiranitti, hayyoonni gurguddaan miidiyaalee gurguddaa irraa akka jechaa jiranitti Ameerikaan dachuma guggoyduu tumtee dhuftee jedhansii galee. Amma fakkeenyaaf warshaa simmintoo hoggii jennu hattoota fa'aaf sirri galagaa'e. Warshaa simmintoo kana warshichuma simmintoo oomishuutti jira malee simmintoon deemtee gabaa dhiyaatti jechuudha. Sigalee warshaa saabunaati yoo fudhanne warshuma saabunaatuchi jiraata malee warshaa saabunaatuchi jiraata malee saabunni keessaa baheeti magaala gabaaf dhiyaataa jechuudha. Gartee hundinuu akkasuma. Warshaan niikuleeraatiis niikuleerri already tolfameeti iddoo sukuriitii bakka jabeeffamu kaa'amaa jechuudha. Yoo kana jalaa gubaniis bakka birootti already mataa namaa keessa jira. Ummanni Iraan kun ummata hedduu dammaqaati. Amma lola kan dakfaa jedhanii kan Nabi Muhammad loluu ture alayhi salaatu wassalaam. Ijoolleen teenyata sunniitun gartee ta'a. Ammas shi'aa jibbitutun assaabtichi sun ka gartee lola san qopheessee sigalee ka lola san qopheessee akka lola san Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam injifatu boolla san qochisiisee akkasil lola kan dag jedhaniin sigalee seenaa muslimaa keessatti gartee ka lola san qopheessee mucaan assaabtichi sun gartee warra Iraan kana jechuudha. Diinuma Islaamaa kanaa ufa gadhaabe ijoollee Iraanotaa tanaa jechuudha. Muslimii, Bukhaarii, Maarree kunuunti. Arabuma keessaa gartee namni seenaa qabu. Eeguma Nabi Muhammad dhufee xiqqoo Arabni namni bebbeeke malee seenuma isaaniitu gartee namni beeku hin jiru. Isinis suutuma ja'a. Ta Iraanitti yoo addeebine Iraan jechuun kun warra gartee aljabraa, keemistirii, fiiziksii, baayoloojii warra yaada kana addunyaaf dhiyeesse jirru kun. Warra yaada kana addunyaaf dhiyeesse. Warra gartee qarooma kana addunyaaf dhiyeesse jechuudha. Sigalee warra qarooma kana addunyaaf dhiyeesse jechuudha. Jarri kun gartee yaada kana ni qaban garuu ifii waa waliin taaneef yaada isaanii kana gartee akkaataa itti galmaan gaatan waan hin qabneef ifimaa fi walirra bobba'uu eegalan Suudii fi isaan waliin fedhan Iraaqii fi isaan waliin fedhan jabina qaban kan akkam godhan adda hiran. So warri kun akkasitti warra jajjabaa turanii jechuudha. Amma lolli ta'e bombiis darbamte itti. Amma gaa namni dhiirti walii qophooyte jechuudha. Amma isin kanarratti ajandaa fixachuu ta'isanii jechuudha. Garuu isin duuba ummanni keessan dhumaa jira, buqqaa jira, beelawaa jira jechuudha. Isin amma ajandaa Arabaa fi Israa'el kanatti yeroo gubuu ta'isanii jechuudha. Dhugaadha. Iraaniin gargaara maaliif? Israa'el waan namummaa isaanii jibbee osoo hin ta'in waan mootummaan isaanii godhu. Waan mootummaan Israa'el gootu. Ummata Falasxiin irratti waan mootummaan Israa'el gootuutu baay'ee na jibbisiisee miskiina san fixuu qoonqoodhaan adabuu
daangaatti cuftee rakkisuu kun waan baay'ee na rakkiseef waan baay'ee na jibbisiiseef baay'ee mootummaa Israa'elitti aaree akka warri sun miidhamu wanni hin fedhuuf tanumaa jechuudha. Ana amantiin naman qoodu maaliin naman qoodu miitirkishoon naman qoodu akka isin nama qoqqooddan kana naman qoodu jechuudha. So gara saniifuu wanni beekuu qabdan wanni nuti Iraan gargaaruuf sanumaa jechuudha. Garuu jeeyina gargaaruun gaariidha jechuudha. Wanta ammaa wantiidha jettanii isin jala horiitan kana guutuu Israa'el qoloo irraa yaaftee hudduu keessattuu muteessi. Hudduu keessattuu muteessi. Amma gartee addunyaatti illee rakkoo taatee Araba gartee khoofiyaa diddiimtuu fi imaamaa diddiimtuu firra naqee horii kanatti illee yaaddoo ta'uu jirtu bakka gaazni addunyaa gartee tiraanspoorteeshin na addunyaa wal qunnamsiisu san cufuuf deemti jechuudha Israa'el. Wanti Iraan. Gaazni ganaa bimaal ta'a bishaan ta'a jechuudha. Xarraqummaan amma gartee akkatti Arabni xarrajjuu gaaza gurguratee xarrajjuu kun zeeroo ta'uu deemti jechuudha. Saniifuu sun sanuma waan tanarratti an dhimma kiyya waan hin taaneef yeroo hedduun fixu amma break newsii taniin dhufeefii jira. Oromoon namoota isinii qabsaa'e, namoota isiniif rakkate, namoota isiniif gartee cinqame kana mee bira dhaabbadha. Mee bira dhaabbadhaa naa isiniin jee. Sigalee mee bira dhaabbadhaa. Bira dhaabbadhaa. Amma uummanni keenya wanni beekuu qabu PP'n taayyee danda'e irratti olola bifa haarayaan banuuf deemtii jechuudha. Banuuf deemtii jechuudha. Maal jettee sagalee isaa murtee tadheengadde inni waan jiru hunda saaxilee murteeti gartee akka waan inni gartee aangoo barbaadu akka waan inni maal barbaadu godhuudhaaf qophaawaa jirti jechuudha. San gubbarraan eegaa dheengadda inni iccitii kana gabbaasee booda gartee taayyeen ergaa waan kana saaxilee PP keessatti girgiriin taatee san gubbarraan Jaawar Mahammad gartee wanta eegaa guutuu sabaa sablammii walii qabee sheexaantichi duraan uummata kana waliin naqee waliin fixee si gale. Jaawar Mahammad eega gartee sabaa sablammii walii qabe eega jawween sabaa sablammii afaan tokko dubbise warra gartee inni dafile amma dheengadda dhageeffattanii mire dheengadda wanti gadduu dhageeffattanii gadduun nu bira dhufeeti je qaalichi sheexaanni wasaynu kun nu bira dhufeeti Oromoo isiniifii caccabsu jira nuun jaaje Oromoo bira dhaqee awwaan kana madura saaxille nuti namichi paartii isaa keessatti tokkummaan uumne namichi gartee gosaa fi gosaa gaafa Harargeen gosaa fi gosaa wal qoodu ajandaan kun waajjira pirezidaantirraa ka'ee Oromiyaarraa ka'ee guyyaan ani isiniin jiru ay waan Shimallis hin feenee fi waan Shimallis hin jaalannee fi waan Shimallis irratti ololaa jiranii fi waan akkanaa godhanii jechuu turte yaa Oromooti. Nuti waa takka mootummaa tanarraayis nuti laa dafqaan bulaadha. Dhugaan si himanii dhageeffa. Nuti dafqaan bulaadha. Mootummaan tun jiraatte deemtee jiraattus wanni nu irra ta'an jiru. Deemtus wanni nu dabalamaan jiru. Garuu ummata keenya karakkachaa jiru kanaaf sagalee taana jenneeti malee waa takka dafqaan bulalaan nuti. Hurkinee jiraan. Abbaan fedhe yoo cidhaqe. Nuti hurkuma keenyaan jiraanna malee harka namaa rabbi nu eeggachiisu ammataa kiyyaa. Oggii kana hunda ajandaa kana harka balleessinu waan sirritti beeynuufi jechuudha. Waan sirritti akka gaarii beeynuufi jechuudha. Arra gadduu caalaa namni namicha kanaa wajji dalaga hin jiru. Taayyee caalaa namichi wanni gartee anaafisi caalaa jara kanaatu namicha kanatti aanee dalage. Amala kana hunda gabbaasaniiti taayyeenis lubbuu isaa kennee dubbatee jiru. Amma break news jee wanni hin dhufeef taayyeen namni gartee fayyaa qabu namni gartee maal tahu
akkana jeenomee akkana jeenomee qoma dhawatee mootummaa kana duran dhaabbatu Taayyee Maraataa janiiti mental health mana maraataa erganii akka waan maraatetti olola oofuu deemanii jechuudha. Akka waan Taayyeen maraataa ta'e akka waan Taayyeen gartee maraatuudhaan waan sanaasee mana haakimaa oofuuf deemanii jechuudha. An dursumaan isinii hima dubbii. Mana haakimaa oofaniiti akka mental health erganiiti gartee marataadha doktara isaanii ajajaami mana haakimaa hunda isaanii bulchaami marataadha jedhanii irratti mallatteessisiisanii akka gartee dubbii inni hiccitii inni gabbaase tana sigale tuffatamtu gabbuutu godhuudhaaf gartee ka'anii qophaawanii jiranii jechuudha. Uummanni Oromoo gurra si calabu.